akkanatti hubattaniif kanaatu na dhibu jira. Dhugaan isiniin jaabeeqa. Hedduu nama dhibu. Gammachiis. Oye, jiru Jirta. jirta akkam? Nagaame. Naga. Ani yaaduma asirratti waan akkan deebitti anaaf gaafii si akka deebitti waan keessa waa xiinxaltuuf na deebistu fedha. Okay, mee mormee magaalaa Finfinnee irraa wal qabatu kan naannoo Oromiyaa jalatti haa bultu jedhanii murteessuuf saba cinaa takka sodaatan akkuma san saba kenna saba. Namoonni keenya maali waa hubachuu dadhabanii kan jedhu gaafiin tokko na keessa deebi'e. Okay. Jawaar maal jedhe? Sarara diimaa keenyeef irraa amma ishiitti riiqatanitti amma ishii tuqanitti hin dubbannu jedhe. Ayyee. Akka immoo naannoo keenyaatti mammaaksa tokko jira. Okay. Marqa maasii afuufuu jennaanii siliqimsuufii jedhe. Okay. Dhugaa. Egaa kuni namoota baay'eedhaaf hin galaa namoota baay'eedhaaf hin galu. Otoo waggaa 35 keessatti waa'een Oromoo, waa'een Oromiyaa, waa'een Finfinnee qabsoon Oromoo waan dhuura taatee otoo jirtu har'a maaliif gabaadhaaf dhiyeeffatteenis gaaffii guddaadha. Dhugaa. Kanaaf namni tokko immoo sa'a tokko haa ta'u qotiyyoo tokko haa ta'u qabeenya qabu tokko gabaa baasee abbaa kana jedhee namni hawwu kan tola fudhatus jiraachuu danda'a. Kan waan qabuunis sharafatu jiraachuu danda'a. Waan qabam dura gabaa baasuun kan jedhu sana beekuu qabna. Konseptiin sun maalirraa ka'ee kan jedhu hubachuun dirqama ta'a. Kanaaf karaa keetiinis homtuu namne, karaa Jawaaris homtuu namne, karaa hayyoota baay'ee jala deemnu kana homtuu namne walum jala yaa'aa turre dhaggeeffachaas turre wantichi waan haaraas miti. Waan kun immoo kuk ta'eef qaba. Dhugaa. Namni taargeetii isaa kana laaluu qaba. Kanuma jedheetan maaliif kuk ta'ee jira si fakkaatti akka yaada keetti? Tokko akkuma isin jedhe kana marqa maasii afuufuu jennaan siliqimsuuf kan jedhu sana wantoota dura dubbattee turte ati waa'ee puutii pirezidaantii Raashaa kana. Beektee bukkee deemanii seerotaa fi eerota biyya kanaa akkuma salphaatti geeddaruuf jijjiiruun hin danda'amu. Hin danda'amu yaa. Wantoota sanaatiif immoo kan ta'anii akka bukkee qabannaadhaan wantoota seera sana itti gara pirezidaantii sanatti ittiin tarkaanfachuudhaaf yoo maal ishuu maalii kakkaafnee qabannee bukkeetti dhumne waan kana success gochuu dandeenya. Okay? Dhimmi Finfinnee ka'e sure. Dhimmi keewwata 39 ka'e sure. Dhimmi lafaa ka'e okay. Wantoonni kun wantoota itti bu'amuu danda'u miti. Wantoonni kun Oromoodhaaf yaaddoo guddaadha jedhee baay'een kaasan. Amma egaa qabxii guddoon takka laal. Uummata Oromootiif yoo saraaraa diimaan kan jiraatu taate waan sadeen kana qofa. Sure. Okay? Oromoo biratti lafti akka gurguramtu Oromoon barbaaddu hin jirtu. Takka sani. Okay? Akkasuma san gaaffiin magaalaa Finfinneedha akka gartee namni irraa mari'atus Oromoon takka ta barbaaddu hin jirtu. So, kunuu gartee ifa tahee odoo jiru saraaraa diimaan gartee odeessan san maali annaa galuu dideeti jira. Wanni na kofalchiisu takka sani gartee saraaraa diimaa kami habiraa ka jiru. Kan nuti quban qabne. Okay. Egaa isaan kuni wantoota mariidhaa fi dhiyaachuu hin dandeenyedha Oromoo biratti. Akkuma ati jette kan. Akkas, yes. Okay. Edda ishiin kun immoo bukkeetti baatee dhufte yaada bitaa mirgaa akkuma isin jedhe kana namoonni awwan jiru, namoonni fedhan jiru, kun kan keenya seenaadhaan, hundeessuudhaan, maaliin, pirookaasiidhaan kan jedhan hedduudha. Agaa turre.
Bitaanis haa ta'u mirgaanis ishiin kun murtee argatteetti. Then okay. Oromoon waa'ee politikaa kanatti waa'ee aangoo kanatti dhimma hin qabus dantaa hin qabus. Naa qabadhu asirratti. Okay. Maaliif namoonni waa'ee aangoo fi siyaasaa kana dinagdee kana wal maddii qabanii biyya kana keessatti aldureedhaan dhiibaa turan atoo dubbachaa turte saba lama. Gaafa ishii kana fuudhanii artikiloota kana fuudhanii gara mootummaan kun gara pirezidaantiitti biyyi kun gara pirezidaantaalitti gaggeeffamtu jijjiiramtu jedhanii okay nuti Oromoon kan nuti barbaaduu qabnu waa'ee lafa keenyaati. Okay, waa'ee qabsoo keenya ganamaa ittiin waa'ee handhuura keenyaa dubbachaa turre kana okay waa'ee mirga ofiidhaaf of bulchuuti ishii kana eddanuu dhiisan ishiin kun akka feete haa taatudha biraazar. Dhugaa. Dhibbaa dhibbatti sanii beer. Dubbiin qola keessa jirti achi keessa jirti. Yaab. Egaa namni keenya immoo ammarraa buusanii ammarraa kaasanii waan nadhoskaadhaan jirtu sanatti agarsiisanii fi takkee kan itti hin galtuuf. Wanni kasii fi guddoon takka maali? Lal hogguu itti himaniis namni keenya jala taa'ee hin dhageeffatu. Wanni reefuun tan agartee haasawaa Jawaar kana dhageeffachaa jirtammoo akkamii wanni jiin gartee mana keessatti irra haasawaa jiruuf irra hedduun isaanii dhageeffachaa jiran. Wanni isaan achi godhaa jiran kaan Abiyyi King jaa, kaan Jawaar King jaa, kaan gartee Faaloo na godhaa jaa wannuma san irraa babarreessaa jiran malee dhugatti gartee gaaffii murteessituu akkasuma san gartee hubannaa addaa tan gartee waan biyya tana keessa deemaa jiru irraa dubbachaa jiru san dhageeffachaa jiran. Garuu immoo biiti teenya akkasii biiti teenya maarree taate gaaffii Finfinneedha. Kana jaanii ni haasawan. Bu'uura gartee waan tahaa jirurraa odoo gartee hin haasofne waan gartee fuuldura as deemurraa akkamitti haasa'uu dandeessa waan rakkoo ammaan tana jirtu tana odoo gartee akka dhugaatti hin fudhanne jechuudha. Okay. Jamal, waan tokko sitti himaa dubbadha. Jawaari intellectualota nuti qabnu kana keessa exceptional namoota bara keessatti jaarraa keessatti dhalachuu danda'anidha. Dhugaa waliif kaa'uun qooda waliif kaa'uun barbaachisaadha. Waa'ee har'a Jawaar dhugaa hadhooftuu tokko akka nu liqimsiisu taate tokko jirti. Teedii faana naasaa ture. Taa'ee dhaggeeffachaa ture notifikashiniin kee akkuma inni dhumeen gallaanan garkeetti as darbe. Okay. Kireeditii walii laachuun. Dhugaa walii kennuun. Waan dhabne, waan arganne qabannee waan dhabne gaafachuun akka jirtutti kaa'ameera. Dhugaa. Masters of Mind biyya kana keessatti kan ta'e Dr. Abiyyiidha. Sure bakka. Amanuu qabna kan. Yes. Amanuu qabna. Chaalenjiin dhufaa chaalenjii sana keessaa chaalenjii biraatiin ba'a. Jawaar immoo ishii kana har'a clear lafa kaa'eera. Dhuguma na dhibaa ture. Dhuguma na dhibaa ture. Dirqameeti beeku. Fadheetii miti dirqameeti lafa kaa'e. Sanuu afaan Amaaraatiin. Lal. Sanuu afaan Amaaraatiin. It's a keyword afaan Amaaraatiin. Kick out jedhe. Nu xallazee jedhe. Dirqameeti afaan Amaaraatiin. Waan akkanaa kana sila afaan Oromootiin haasa'uu irra ture. Afaan Amaaraatiin wanni gartee saawunbaayitii jedha Amaaraatiif kennuuf hin jiru ture. Si galtee? Dhugaadha. So akkasii galatoomi mee nama biraatiifis carraan kannaa itti aansuudhaan Nuurii Shaa jirta? Fayyaanaa ta'e. Uumaa rakkoon qabu. Nuurii Shaa jirta na dhageessa? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoom Jamsee Aruna Baasee. Uumaa dakkalee rakkoon qabu. Ani yaada guddallee waan qabu garuu mootummaan kun waa ifitti amantummaa waan Oromoo waan Finfinnee irratti silaa marii jedhanii ammas achumaan diradhaa wal qabatee waan duraan jirurraa waan lafa kaa'e bareedduu akkasiin illee nagarre. An siyaasummaan Oromoo tunuuna dhibdiyan waan isaan akkanatti gartee irra ta'anii tarii sodaa warra kaabaa tana qabammoo wanni isaan ifatti lafa kaa'an takka illee hin jirtu. Wama duraan jirtu malee.
Amma wanni isaan irratti marana janta akka Finfinnee fi Dirree Dhawaa minaamin tun wama ifirratti nama yaamanii nama wajji irratti mari'atu malee silaan ta'uu qabdu takka walloo tanafaan na dhibba malee bakka. Tole, yaada bareedaadha, yaada bareedaadha, yaada kee kana ida'annoodhaan gartee anis waan hin je'uun qaba galatoomi. Itti aansuudhaan Umar jirta na dhageessa, Umar mana keessa jirta? Umar na dhageessa? Okay, Jawar yoo jiraatte yoo na dhageesse? Jawar Najash na dhageessa? السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Diadu. أنا اللي يا ده قلت أنك كذا. Ayye. أكدت تي أمني أرومو داخني. وقنتون من أرومو داف بتكون أكو ما جروتي تهي نمني بيت أسلوان كابو كابتيتي. تحفت بربادا. Kana irratti nuti ummata kaabaa kanaan numa garraa ummanni kara biraa naannoo hundaa'u numa garraati naannoon biraa maaliif hin dhiyaanne tanummaan oromiyaa tun bichaan lafuma teenya tana hawaasa hundaaf caalbaasii irratti dhiyeessanii gurguruun maaliif barbaachise takka gaafin kiyya kana. Ayye. Lafti teenya lafa teenya tana teenya jechuun maaliif dadhabnee lafti teenya tun maaliif hawaasa hundaa taate hawaasa hundaa maaliif taate taati qaattuu naannoon teenya tun geengeeffamtee hanqanatti ijamtee naannoon teenya tana hanqanaa jedhanii murteessuu maaliif dadhabne gaafii biyya kana maaliif murteessuu dadhabne eegala qabu oromoodhaaf maaliif murteessuu dadhabanii. Tole. Gaafii bareedduudha gaafii tana irraan dubbaddaaf. Galatoomi. Ayye. Eenyu maayikii banaa qaba? Maayikii keessan cufaa, please. Okay, itti aansuudhaan Bilal na dhageessa? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin an qabu gaafii Finfinnee kana. Ayye. Finfinnee kana jentaa eegate wanti ilaa amma jijjiirame waan jiru miti. Eega magaalaa Oromiyaa jalatti deebite Oromoon akka bulchitu maaliif hin taane isa kun immoo hin jaamne hojjisilaa yaadaa hin jaamne garuu immoo Oromoon ka'ee takka hirmaatu hin taane waan hundaa hooggantoota hundisaa akkuma fi bulchitu taate jechuudha. Dhugaa. Garuu immoo magaalaa Oromiyaa jalatti gisee yaangana silaa Oromootu bakka ijoo san gartee qabatee hoggoluu ture. Garuu immoo waan jijjiiramatti fakkaatu garuma. Dhugaa akkasuma ammaan tana wanni jijjiirame dila san hin jiru. Akkuma duraanii sanitti deebite. Okay. Naguma jintaa deebisan malee waan jijjiirame hin fakkaatu. Yaa. Waan immoo fakkeenyaaf walloo hamisee fa'a. Walloo hamisee fa'aan beektaa dura gaafataa turte. Dhugaa. Gaafa miilik moo gaafa kamii qaysiin waan Oromiyaa irraa jettee Amaara jala galte. Turtuudha ati gaa mallasaan faanis gartee gaafa chaartaraa sanis irraa haasooniitu turanii yeroodhaaf gartee naannoo Amaaraa keessa haa ta'e Sujaanii gartee akka ifii isaaniitiif Oromooniif bulchitu godhanii turan. Garuu waan silaa beekee Oromiyaa jalatti si as deebisanii silaa dhimma Oromiyaa qabaatanii beektaa amma biyyi hooggantoonni biyya bulchuunis silaa dhimma Oromoo kana itti dhimmamanii waa meeqaa sirrataa garuu immoo wanti hundi isaan daran amma akka duraa daranitti biyyilleen saamu jirti waa meeqaa saamu jira.
Soomaalii sara hundaan fura jirti biyyi tun akka waan irdaatuma taate jechuudha bira. akkasi dhugaadha. Galatoomi Bilaal keenya. Ayyee. Anumaan qaba yaada. Ayyee galatoomi. Itti aansuudhaan let's see walaabu na dhageessa. Indagaa jee dhagama James akkam? Jirra kunoo ni dhagahamaa dhiyaadhu. Nagaadha baga jiraattanii marii maala bareedaadha. Tole. Waa'ee marii biyyaalessaa tanarraa jandamarraa tana ta'uun bareeda. Marii tana itti dhiyeenyanii nama quba qabaniin kun itti keessase turee wajjii leenjii tana qoodatu baadhullee. Akka dhuunfatti mariin tun osoo eegalin bara 2015 keessa akka biyyatti illee daataan sassaabamaa ture osoo mariin tun dhiyaatiin akka mariin tun dhuftullee nama quba qabu irraayi. Dhimma magaalaa Finfinnee tanas dhimma alaabaa biyyattii kanas dhimma naashinaal deey biyyattii kalaandarii biyyattii waan jedhu kanarrallee lammiilee biyya tana hundarraa daataan funaanamaa ture. Waanuma nu funaanne tanatu marii biyyaalessaa tanaaf dhiyaate jechuudha. Amma gaafuma sanuu warri daatammaan funaaname kun wal dhabat ture osoo marii biyyaalessaa tana biran gayni. Amma si gabaabsuu fi dhimma magaalaa Finfinnee kana gaafuma sanuu daatama san irratti nu waa hedduu argine akkinaafatis beeynutti magaalaan guddoon Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Oromolleen Finfinneen handhuura teenya magaalaa teenyatti beeka. Wanti tun immoo waanuma qilleensarra jirtu malee waan lafa jirtu miti. Waan gadi bu'ee hawaasni Oromoo kunis beeku miti. Waanuma afaaniin hin jenna. Oromoon waan jaalatuu fi lafa isaati waan abbaa itti qabu akkasitti handhuura teenya jedhee haa waamu malee garuu immoo saba biraa kana uummata biraa kana biyya tana wajji qabna. Uummanni kunoo ta Oromoo ta'uu handhuura Oromoo ta'uu tana beekee wanti jennu fagoo dhaquun duratti uummanummaan sabaaf sablammoonni nuti wajji jiraannu kan maannu keessa jiraannu kan wajji jiraatu kuni hin beeku waan irraa beekullee hin qabu. Dhugaan jirtu tana waan oguyyatu naangal fakkeenyaaf nuti amma Oromoon magaalaa teenya magaalaa guddoo Oromiyaati jedhee beekee handhuura teenya Finfinneen tun teenyatti beekna nuti Oromoon hundi jechuudha. Anaaf si kan baratillee ta'uu baatu kan baratiin abboonni teenyas akaakayyuun teenyas hundi akkasitti beeka. Akkasiyaa. Wanti tun immoo waan gadi bu'ee lafatti yookiin heeranii sabaa biraa namni biraa ollaa qabnu sabaaf sablammoonni biyya takkitti Itoophiyaa jedhamtu wajji jiraannu tana waan isaan beekanii miti. Isaan beekuudhaa fi beekuu dhabuun maaliif irra kaayyenne qo'e? Wanni irra kaayyenne maaltu jira? Nuti wanti isaan beekuu fi beekuu dhabuu tana irra kaayatu nu hin qabnu. Wanta kan sii malee. Wanti irra nu kaayachiise jira. Maaltu irra nu kaayachiise? Waa jirru tanaa bar laal wanni nuti irraa haasawaa jirru magaalaan Finfinneedhaa ammallee Oromiyaa jala deebitee Oromiyaan gartee akka magaalaa isiitti haa gaggeessituudha wanni irraa haasawaa jiru. Fayyaada wantummaan mariif dhiyaate fuugaa deebitee seeran bifa seeran heerarra taa'ee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa kana taatee Oromoo Finfinnee irraa waan fayyadamuu qabu san haa fayyadamuuf. Faayidaa addaa wanti jedhamu suni qilleensumarratti jedhama malee Oromoon fayyadamee beeka hin beeku. Fayyadamee hin beeku. Arrallee fayyadamaan jiru. Arrallee fayyadamaan jiru. Kanuma gartee mootummaan PPDhaa biyya gaggeessaa jirtu. Uummanni keenya arrallee gartee waan TPLF akka heeraatti gartee barreessitee hojiirra haa oolu jette san akka hojiirra hin oolle godhaniiti jiran if duuba deebisanii jiran. Neetworkiin naqama. Na dhageessa? Hin dhaga. Ayyaa itti fufi ayyaa. Amma gaafa heeran amma marii kanarratti heeran seerallee mirkanoofte uummanni biyya kanallee seerrillee mariin bu'aan mariin kun fide keessa Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa
erga taate amma seeraan heeran mirkanoofte mire erga mirkanoofteef kana booda waan barbaachisu gama Atiin xumura dhiyaate jirna bifa mariitii yoo ta'e amma fakkeenyaaf amma miseensi mana kee warri seenus keessummoonni kaasan kana sin dhagaa fakkeenyaaf marii dhiyaatu hin qabu Oromoon dhimma Finfinnee dhiisetu dhimma Walloofaa haasa'uu qaba Finfinnee tana afaanumaan jenna maleega waan argatuu qabu irraan arganne dura Finfinnee tanarraa faayidaa argatuu qabu arganneef Finfinnee tanatti erga abbaa san afaaniin jechaa osoo hin ta'in abbummaa san tagochaa gooneti dhimma biratti adeemsan caamaa suuta keessa wanti hunduu furamaa yaada jedhu sanitti amanasaniif yani. Laki yaanni ati jechaa jirtu ani wanni ati jechaa jirtu naaf ifa bar wanni gartee uummanni keenya jechaa jiru immoo waan biraati si galtee amma yaada uummataa kanallee adeemsa keessa dhugaa hin furamaa fakkeenyaaf amma akkuma ati jette amma manni barnootaa Finfinnee keessatti akkuma Adaanechi kantiibaa taate kana banamanii manni barnootaa afaan Oromootiin fakkeenyaaf ministeerri barnootaa warri wajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjira biiroo barnoota Oromiyaa irraa fudhata warroota afaan Oromoo barsiisanii fi akkaataa itti karkulamii jiru garuu waan si ajaa'ibu bulchiinsa warra magaalaa Finfinnee kana barsiisota afaan Oromoo barsiisan kanaafillee kaffaltis ta'ee faayidaa garagara illee ta'ee ka kennu bulchiinsuma magaalaa Finfinneeti amma kennuu san malee gahee wayiin taphatu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bakka kanatti wajjirri barnoota Oromiyaa kuni gahee wayiin taphatu kennuufi san malee maaliif gahee yoo siin jedhu fakkeenyaaf manneen barnoota hanqina fi cimina isaanii kana wajji madaaluu hin danda'u bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajji garuu amma boodatti wanti itti deemnu kuni Finfinnee tana bulchiinsa waloo keessa gaafa galte dhimmoota magaalaa Finfinnee kana tajaajila hawaasaa naannoo Oromiyaa qofa hojjetamanni murtii magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessa jiru kunilleen wanti nachi keessatti Finfinnee keessatti taphatu hin jiru. Namni fakkeenyaaf afaan Oromoo dubbatu tokko mana murtii bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti himata malee mana murtii olaanaa Oromiyaa sanitti himatu. Garuu heera Oromiyaa murteessu waan wayii tokko bulchiinsi magaalaa Finfinnee kun Oromiyaa irraa fudhatuu ni danda'a. Garuu gocha irratti hin argamu. Amma booda garuu wantoonni kun adeemsa keessa fooyya'ee garuma inkaamin galiiwwan magaalaa Finfinnee tana keessa Oromoon fedhe taaksiiwwan Oromiyaa irraa dhufanis kabahanillee waa tokko galii tokkoon argatu bifa geejjibaatiinis ta'e bifa kamiinuu garuu adeemsa keessa wantoonni kun hundi hin furamaa yaada jedhu kanarraa durammoo Finfinnee matanaa'u sabni biyya kanallee qaamni alallee ka keessallee waan Oromiyaa fi Oromiyaa wajji wal qabatu kana Finfinnee keessa jiraachuu beekuu itti amanuu qabaadha. Amma gamoo mootummaan naannoo Oromiyaa ijaaraa jira kana malee haa jaaruun isaa yoo Finfinnee keessatti gahee hin taphatin uummanni alaa kanaa fi achi taa'uun faayidaa hin qabu. Yoo Finfinnee keessa taa'uun jechuun akkuma nama mana kiraa taa'uuti jechuudha. Akkasitti garuu adeemsa keessa hin fooyya'u. Tole gartee galatoomii dhugatti yaada keetiif wanni gartee uummata keenyaaf Finfinnee keessatti fooyya'u hin jiru. Amata 8 kanaaf hin fooyya'ine amma fuulduraas gartee daranumaati mirgi uummata keenyaa miidhamuudhaaf ta'a. Magaalaan Finfinneedha akkuma duraanitti gartee lafa Oromoodhaa saamuudhaaf deemti takkaa'u lafa Oromiyaadha. Kanarratti gartee wanni itti walii gartee namni itti wal dhibuuf takkaillee nu hin jirtu maaliif sanuma godhuudhaaf deeman. Ammaasis daranuu gartee laftinis akka gurguramtu irratti waan walii galanii jiraniif jecha kun hundinuu waan gartee uummanni keenya gaafachaa jirurraa faallaa deemaa jirtu jechuudha. Itti aansuudhaan Abdusalaam na dhageessaa jirta mana keessa? Abdusalaam yoo na dhageesse? Indagaa James akkam? Jirta? Nagaa alhamdulillah baga jiraatte. Atillee baga jiraatte gaadhu. Ani waan guddoo haasa'uu fi miti oma xiqqoo isii yaada wayii kennuu fi mirga Oromoon Finfinnee irratti argachuuf qabdu silaa murtaa'ee lafa kaahameetiin dabru kamalee waan godhame natti fakkaatu. Jijjiiramni ka durirraa
yoo maqamataa malee sanitti dhufneetiin agarraa kadhibii abiyyi nama abiyyi nama quuqamuu fi qabuu jettanii reeftan haasaatuun jirtanii dhugama abiyyi akka inni tol dhufeetiin akka inni itti firfirsee keessaa ol bahee dhaabbota oppositionaa mara diddiigeetiin aangoo kana lafa dhaabbate dinqamuu qaba. Awwalatti wanni inni godheetiin jedhe akka Oromoo intikaane Oromoo afaanidha. Qeerroo. Dhugaa. Ganda shaniin ka jedhamu ijaaree eega isii ijaaree Oromoo afaan qabsiiseen booda gara Tigraay deebi'ee Tigraayin gandatti galchanii siin jedhe achitti waralee dhahee deebi'ee ammoo Amaaraa fi jarallee wal dhoosisee jidduma kanatti. Taktikni taphatee siin jedhe Afrikaa kana keessa liidaroonni isiin taphattee tokko hin jiru quudhamuu fi qabanatti fakkaata suni ammoo waan Oromoo irratti qindeessee wayin ammoo Oromoo guddisuuf duratti waan godhuuf yaadni isaa ani irraa waan an argu hin jiru. Kanarratti yaa tokko kennachuu fi kadhibii reeftana waan Turkii irratti waa dubbatee turte. Turkiin Israa'eliin fuuldura dhaabbattee waan loltu natti fakkaatu Turkiin ni fakkeessiti. Tole. Inaasaa gizee maraa namni kun gabbaa'eetumaa xarabbeessaadha akkuma Mangistuu Haayilamaariyaam tokko. Tole. Ministeerri irratti akkana jedha maal jedha deebi'ee hojiirratti hin argamu. Dhugaa. Gari isiirraa wanni ani dhibbatti har'allee boruun hin dhaabbatu Iraan akkas taasisun hin jiru namni kun abban fedhe yoo dabalateetiin jette fuudheetiniin Israa'eliin fi Ameerikaa dura dhaabbataa ani beeku Allahu aalamii akkasii ati nu jiraadhu nu barsiisaa jirta waa baay'ee sirraa barataa jirra itti nuufufi takka liivii kee jalaa dhabameen beeku yoo itti ani rafe dhufteef amale. Galatoomi hedduu takka siin harka yeroo hedduu atis oguu gartee kanatti carraa qabdu ol seeniiti. Salaamtaallee taatu nun jettee deemtu oluma seeni. Galatoomi siin jaa. Ayyee reeti nu jiraadhu. Ayyee hedduu takka galatoomi. Itti aansuudhaan nafi from Africa jirta. Ninjira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. James. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaadha. Jirra kunoo kam jirtaati? Yeroo rabbiin galannaa ga'u. Yaada gaarii horii gaarii mari'achiisaa jirta. Tole. Laakiin ammallee mootu gaa waa hedduu tofa asirratti yaada namoota gurguddaa akka jibbaataa fa'aa ol seensisi yaada haa kennatanii warri haasaa dandanii fi warri siyaasaa kana miila takkaan dhaabannu waan jiraniif ol seensi ani jedhu kanumarratti dhimma Finfinnee jedhamu kanarratti kan silaa kun marii biyyaalessaa kanarratti galuun qabu bar. Murteemaan Finfinneen handhuura Oromiyaati. Oromiyaaf murtaa'uu qaba malee. Amma bara 1997 gisee yaadi wayyaaneen Finfinnee irratti mo'atamte san maal jedhaniitiin ol deebisan. Abbaan biyya qabdii jedheetiin miti mallas Oromiyaatti wanti jedhe. Kanaafuu yeroo sanuyyuu mallasuyyuu gaaffii kana deebisee uummata onni jedheetiin murteesse. Amma immoo maaliif ka'uu danda'aadha? Murteessumaa dadhaban. Dhugaa. Gaaffii bareeddu. Aangoonnummaan Oromoo tunneenu. Tole. Gaaffii bareedduudha haaftee galatoon. Kanarratti immoo itti aansuudhaan let's see. Okay. Shahir jirta? Shahir. Nin jira. Ayyee. Yaaddu. Galatoomi gaa Oromoo rabbiin nu godhee quuqamaan nu keessa jira. Uumaa rakkoo takkan qabu. Beeyta hedduu takkaan aaree irraa akka malee aareetiin. Hayyee maaliif aarti? Maruu biyyoolessaa sana ogguun dhaggeeffadhee namni tokko marii isaanii addaa facaaseen
isaan illeen yoo sistema godhanii yoo kadalagan illee taate garuutu akka Oromootti Oromoon kutaa hunda keessaa gosa hunda keessaa qalamaa fi daftara qabattee achi dheeyxee beeytaa hundi isaaniitu namuu vootii godhaa jaaniiti mallatteessanii tokkummaan gartee dhaabbatee isaan addaa facaase. Namuu deebisaa osoo jalan goone kursii akkasuma gabbaan jechuudha. Sanii kamalee na arsee Oromoon tuni wanni niin dhaamsa dabarsuuf yaa bo'ani gartee yaa Oromoo yoomuma nuti gartee harree nu godhanii kooraa nurra kaayatanii nu fi'atanii warri aangoo beeku gartee mi'aa bilisummaa fi beeku taa'ee waan isaaniitti Addis Ababaa jedhanii lolanii nu keessa ta'aniituma nu keessa ta'anii hidhatanii fannoo isaanii gaaran nafa qujjiranii jechuudha. Takka jee nu gadhuufu jiran sindoo waliin ta'anii. Horuma keenyaan irraan dhiisini. Nu keessa gataanii ishii kashii bal'aan nun jaaniituma nu keessa ta'anii dalagatanii ammaas nu dura dhaabbatanii lolanii. Mangudduma warrumachi dhaqee wahii beeyna je'ee kutaa 11 keessa awwaniin dhaamsa qabnuuf. Yooti je'ee isaa dhageenii yoo ka dhagee rabbi isaa na dhageessee kanniisa isaa na godhu. Kutaa 11 keessa arra nuti nu keessa ta'aniiti gartee fannoo tahanii akkasi gadhuufu jiran amma wal qabamaniiti wallagga keessatti ilmaan Oromoo akkasitti rasaasatti bananii osoo arkanii maadagaas kan nu galchuuf qophaa'u jiranii Oromoon 11 keessa arra muka kamana jiruun mana jaaran ka alaatiin mana jaaranii arra mootummaa kanaa wajji dhaabbatanii akka qalamaa fi daftara qabatanii silaa mallatteessanii vootii godhuu dhaqan sanitti ilmaan isaanii gabbaasanii hidhachiisanii qophaawanii biyya isaanii eeggachuu qaban tanaan jaan yoo tun ta'uu dhabdee sindoo wajjitti gad dhufan Oromoo Maadagaaskatti isin deebisan gaddeebi'an gartee summii bishaanii isin naqaniiti isin fixan barboo Oromoon tokko kan hin dhiigin hin jirtu hundinuu ni beeyna ammoo kanarraa garaa kiyya keessaa bahuu dhabe Oromoon akka hamaa taate mucaa xiqqaa tokko amata 15 gaafa Tigreen fuutee ganda keenya gandi hogguutti bee galgala barra saasaan dhooytee kan ajjeesin yaa waraabeessa osoo suuta nyaadhu nettu hogguu ganditti bee rasaasatti baasanii waraabeessi nyaatee nu dura fixe rabbi sodaadhaati warra saniin nu gaddeemu jiraa jechuu Oromoo. Kanaafuu walii dabarsaatii hidhadhaa abiyyi mootummaa kanaa wajji dhaabbadhaa eeggadhaan jaangalatoomii nagalchuu keetiif. Hedduu taga galatoomii dhugatti bakka gartee dubbattee nurraa illee buqqaaftee itti aansuudhaan Umar na dhageessa. Ni dhagaa'ee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaaddu. Hojii harkaa qabaa fi malee silaa qaat ol baya gisee baay'ee hojii irratti biiziidha. Ayyee. Wanni amma irra haasawaa jiru waa'ee Finfinneeti. Oromoon wallaalte malee siisisarra da'i malee kan jedhe. Waa'ee Finfinnee kuni ani ummata biyya bulchu kana waan immaa isaatu na dhibe. Wayita namni da'oo ofii magarsiifatee da'oo ofii acirsiifatee da'oo dhufeettiin da'oo teetitti garafeettiin agartee da'oon tiyya uummata akkasiin qabdu sin jedhu. Hadda jaarraa 21ffaa kanatti hadda Oromoon ilma baratee illee hadda hambaa ol qaba yoo dhugaa taate mataa dhabee malee hadda Oromoon mataa dhabee barumsi isaallee zeeroo ta'e malee hadda Oromoon biyya isaan keessatti namni hadda ilma Oromoo caala baratu hin jiru keessatti yoo laalan. Waan kana muluu keessaa zeeroo ta'e ummanni qalbii fi siyaasaa bichaan abba cabsee argitanii da'oo taa'eetiin da'oo namaa mana kan kee ta'ee mana keetii gadi naa bahi sin jedha dhobboleessoo jaarraa 21ffaa kana keessaa abbaan eenyu yoo humna dhabe malee hadha yoo kaajjeesee agartanii namni mana kan kee keessa si baafate malee humna dhaba keetiif namni keessa si baafatu hadha. Dhugaa. Waa'ee Finfinnee kanatti yoo jenne waa'ee Finfinnee kana ani gaafa xiqqeennaa Finfinnee kana dhufu gabaan eessa seeta? Tole. Finfinnee kana gaafa dhufu gabaan kolfee jirti gabaan gaafa nuti dhufu. Gaafa san gabaan bakka san jirti Finfinnee dhachira laali bakka san jirti dachiin tuni dachii tuulamaa buqqiftee
ummata tuulamaa tokkocha nan bifne gullallee galaaniin eenyu eekka kayran tokkocha nan bifne buqqiftee dhabbaa biyyaa daaraa gootee ummata kanachi irraa baaftee adda gaafasi wallaalaaf ilma barateen qabu oromoon gaafasan wallaalaaf da'oo isarraa yoo buqqa'ee abbaan humnaa qabu ingiliziitiin biyya isaarraa yoo isa buqqise hadda jaarraa 21ffaa kana keessa gaafa gizee argateettiin agartee biyyi takka waggaa 200 olitti finciltee xaartee biyya ofii argatti. Hadda Oromoo waggaa 150tti argitee kan lafa isaa akka caafee adda akakayyoonni kenna beekan dhiisaati. Jaarrama kana kana keessatti abbaan humna qabu biyya namaatu roorrosee irraa fudhataa jiran. Mana kan kee keessa na bayyoo jedhan maali? Jarri kun ummanni biyya bulchu kun jara nabii biyya kee nabii keessan achi yoo tolte waliin haa teennu yookaan nun caqaqina nagaa keessaniin bula yoo jedhan maali? Rakkoota kalleen qabu. Wanni jaamu qabu sila akkas. Liyyuu tokko malee liyyuu xiqqimii ka Oromoo liyyuu tokko mabraatiin ka Oromooti ka nyaatu ka Oromooti ka Oromeera dhufu bishaan achi dhufa mabraatiin achi dhufa garbuun xeefiin sangaan achi dhufa. Liyyuu ka Oromoon ka gaafata maali biyya eenyu amma biyya sosobaa fi mana jaarraa abbaa gadaa ka barumsaa achitti ijaaranii waaqoo guutuu eenyu soban kan. Alaabaa Oromoo gaaf kan mana kidhaaf hin buqqiftan jennaan alaabaa Oromiyaa achi keessa irraan buusisifne. Akkas godhanii. Jarana kan eenyu soban kan eenyu sobanii jedhee bar. Dubbiin kun akka itti deema ilma sabaa xaaru ilma quuqama qabu. Argite ilma biyya yaadu ilma agartee beekumsa qabu. Ka quuqama lammii qabu buqqisanii keessaa baasan. Akkasi. Waliin sobnu kana. Ilma argitanii sabaaf quuqamu, namaa quuqamu, lafaa quuqamu, da'oo ofiitti quuqamu buqqisanii keessaa baasanii argitanii ilma bakka lama ilma abbaa lamaa fa'a tokko abbaa baara dhufe bakka isaan kaayanii didilbii garaa guutatu bichaa achi kaayanii zimjal yoo gana argitanii ka xaawulaa bichaa guute tokkotti xaawulaa guute ta'a. Ka akkanaa kan achi kaayanii achumatti taa'eetiin akkuma harraagessaa achumatti deebii takkan jiru gaafiin takkan jiru. Harka dha'uu fi tolee malee wanni biraan jiru kanaafi amma achillee muka deefi nak waan kana taatee fi wanti argitee Oromoon ummata kanarraa tak argatu hin jiru wanni Oromoo baas obboleessoo an dhugaa sitti maal Oromoon amma achi amma intalli reefi suni Oromoon agartee mootummaa waliin ta'ee maalii waliin ta'ee eenyayyoon gadeen kaydhan kana eenyu maqaan isaa Tsindoon jennutti gadi deemaa jira mootummaa waliin birqeeffatanii uummata nu nyaate kana ofirraa balleessee Oromoon asiin bu'ee karaa kanaan bu'ee akkana godhuu qaba Oromoon. Abba waggaa 8 kana keessatti Oromoon meeqatu du'e? Waan Tigreen gaafa dhuftee oltu du'e. Wallaa lafii dhiisee kan Oromoon haadha ati wa. Kanaaf galatoomii Oromoon xaaxaa dhiiseetiniin ayyaa guutaa galatoomii hojiirra jirta tilleen dalagadhu